warina gaqaban garuu iddoo kana jiru maqaan isaa kan eebbisamee haa ta'u. Kan nagaa siidhaate immoo Yesuus ilma Waaqayyoo isa Waaqaaf lafa uumisa jiraataatu nagaa siidhaate inni addookaa jirtu malee utuu nagaan qabdan ta'e iddoo kana jirtani har'a garuu sababa Yesuus nagaa siidhaate sababa ilmi Waaqayyoo jireenya keessa mana keessa nagaa godhee fi iddoo kana jirtu. Kanaaf maqaan isaa barraan kan eebbisame haa ta'u jecha Waaqayyootti guddaa gammadaa Waaqayyoon walii wajjin kadhannaa Waaqayyoon galateeffanna. Dubbii sagalee Waaqayyoo keessaa sida iddoo dubbifamee macaafa faarfannaa 84 lakkoofsa kaasee akkasidha. Yaa Waaqayyo gooftaa maccaa iddoon buufata kee maal namatti tola. Lubbuun koo soodii mana Waaqayyoo yaadee ni gaggabdi. Lubbuun koo foon koosii Waaqayyo isa jiraataatti gammadaa ni ilishiti. Yaa Waaqayyo gooftaa maccaa mootii koo Waaqayyoo koo iddoon aarsaa keetii hin biitiin illee man'ee girribnis man'ee cuucota ishee keessaa kaattuu argattee warri mana kee keessa jiraatanii yeroo hundumaa jajuu kee faarfataa hagammadanii namoonni gara mana kee adeemu gara kee keessaa qabatanis sibiraa humna argataa hagammadanii isaan yeroo dachaa gogaa namni bosona keessaa adeemu iddoo sana lafa bishaan gurgoo ni goota bokkaanis ni duraa roobusi eebbas isa irraa ni diriirsaa. Ameen. Waaqayyoon ol dhaabannee kadhannaa amma lakkoofsa 6 dubbise mee hundumti keenya Waaqayyoon kadhanna. Ganama kana Waaqayyoo maal naan jetta jedhaani Waaqayyo warra kan isaatti dubbata warra isa amanatatti Waaqayyo karaa qaba warra afaan isaanii bananii Waaqayyoon eeggatanii Waaqayyo ganama kana karaa qaban jedhee garaan kee Waaqayyoon eeggatu malee garaan kee Waaqayyoon amanatu malee Waaqayyo ganama kana ba'ee siif dubbata yee karaa sirra dhaabbattu Waaqayyo si yaabbata afaanitti Waaqayyoon kadhatu Waaqayyo hin dhagaha Yesuus ilmi Waaqayyo ijoollee isaatiif furmaata laatee lafa kana jira kanaaf ijoolleeti Waaqayyo siif jira ganama kana achi Waaqayyo inni hiyaa hiiku inni wantoota barbaachisoo inni dhimmachuu nama baasu Waaqayyo addana jira ijoolleetiin Yesuus gooftaadha Waaqayyo keenya si amanattee manaaba inni asitti kooluu garte harka diinaatti nama feesi laatu Waaqayyo shaateeti kanaaf itti ganama kana hiddubbata Waaqayyoon beeka garaan kee gara Waaqayyoon argatu lapheen kee Yesuusin taasisu itti ganama kana yaaddoo tokko murati inni dhimma kee baasu Yesuus ilmi Waaqayyo teessoorra waa'ee kee ganama kana hiddubbata si biraan darbu Yesuus akka riyyaa miti Yesuus akka sanaa miti Yesuus akka namaaf gargaaraas biraan darbu Yesuus lafatti dhuftee ganama kana harka qabeessi kaasa Waaqayyo inni baduu kee godhatu inni sammachuu kee godhatu inni biroo kee godhatu Waaqayyo warra tansaanii ni jaarraa gosa gara Waaqayyo si qabu warra tansa Waaqayyo hin dubbata Waaqayyo warra tansaanii hojjeta Waaqayyo warra tansaanii hin dubbata afaan ta'ee diina jilbeenfachiisa harki Waaqayyo sirra jira sodaatiyye Enegedina kufateko hototina yetu dadaje arive guftamatako mase wayare atam gutare kako guftanko wae kofgare karatina fu rawatu mali karatina fu rawatu mali kufateko hototina yetu dadaje salive guftamatako mase wayare atam gutare kako guftanko wae kofgare karatina fu rawatu mali karatina fu rawatu mali aragauni niche ini dua tiap tiap satu jalan cuci aragauni
Daawit kana Daawit eenyu akkamitti barreesse faarfannaa Daawiti namoota meeqa turatti hirmaatee barreesse bara meeqa keessa barraa'ee sanyiin Daawiti maadhaa hiddisaa kan jedhu wanta baay'ee jira haa ta'u malee wantoota xiqqoo ishee irratti dubbadheetanii gara kutaa kootti yerootti galu ta'a. Daawiti
nama lammaffaa ta'ee mootii Saa'olitti aanee nama muudamedha. Kanaaf Daawiti eeyyatti muudame immoo nama Waaqayyoon amanatu, nama Waaqayyootti of laatu, nama Waaqayyoon sodaatu, nama Waaqayyoo wajjin jiraatu akka ta'e macaafni qulqulluun iddoo garaagaraatti waa'ee Daawit ragaa nuuf ba'a. Daawiti erga dibamee booddee fiigee gara taayitaa yookaan immoo gara geggeessummaa osoo hin ta'in dibamee deebi'ee garuma hoolota baasisuutti deebi'ee sokke. Haa ta'u iyyuu malee Daawiti ijoollee abbaa isaa keessaa nama 8ffaa akka ta'e ragaan garaagaraa hin dubbata. Abbaan isaa Isseey nama hoolota tissee magaalaa Yihuudaa yookaan immoo hoolota horsiifataa jiraatu ture. Mandara Beetlehem jedhamtu keessa akka isaan jiraatu turani ragaan garaagaraa nu ba'a. Magaalaa Yerusaalem irraa gara kiiloomeetira 5 fagaattee akka magaalaan sun jiraattu in agarra. Daawiti ilmaan abbaa isaa keessaa 8ffaa akka ta'e amma dubbadheera. Daawiti hoolota abbaa isaa utuu eegaa jiru waan nama qabatee oolta eega yommuu sana keessatti. Inni qabatee keessaas tokko furuursaattiin yeeyyiif amaaketota hoolota abbaa isaa irraa ittiin eegu baata. Inni lammaffaan Daawit yeroo sana iyyuu wanta ittiin Waaqayyoon faarfatu harkatti qabatee adeema. Mul'anni ganama Daawitii dhufe mul'anni Daawit ganama kana mana kee dhufe. Ganama bakkeetti yookaan gajjallaa lagatti dhufeef Daawitiif achumatti eegan faarfachuu jalqabee faarfannaa isaatiin gitaara yookaan kiraara rukutee Waaqayyoon tajaajilaa akka ture faarfachaa ture ragaan garaagaraa yookaan macaafa qulqulluu keessaa argachuu dandeenya. Faarfannaa isaa kana yeroo inni faarfatu wanti baay'ee akkasuma yeeyyiif amaaketonni gaafa dhufan furuursaa isaatiin dhahee yookaan immoo yeeyyota kana yookaan immoo amaaketota kana leencota kana yeroo isaan magaalaa yookaan immoo caakkaa Yihuudaa naannoo Yihuudaa jiran bosona guddaa sana keessa yeroo bineensitti gayyaa'ee horii abbaa isaa nyaachuuf jedhu yeroo inni irraa dhorkaa ture agarra. Haa ta'u malee gaafan gara kutaa kootti deebi'u achas deebi'u gaggabaabsuu raachuu kootu Daawit akkas jedha. Faarsaa kana keessatti yookaan immoo namoota 42 macaafa faarfannaa Daawit keessatti akka irratti hirmaatanii ragooliin garaagaraa hin bahu. Isaan keessaati faarsaa isa ammaa kana ijoollee qorii kan jedhu isaantu faarfannaa 84 isaantu barreesse akkas jedhaniira. Yaa Waaqayyo gooftaa maccaa iddoon buufata kee maal namatti tolu. Lubbuun koo oodii mana Waaqayyoo yaaddee ni gaggabdi. Lubbuun koo foon koo Waaqayyo isa jiraataa gammadaa ni ilishiti. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Iddoo buufata Waaqayyoo jechuun maal jechuudha? Iddoo buufata Waaqayyoo jechuun iddoo qulqullaa iddoo Waaqayyoo yeroo hundumaa saba isaa wajjin namoota wajjin dudubbatee wal argu jechuudha. Iddoo ulfina Waaqayyoo maaltu jira hojjetu? Iddoo ulfinni Waaqayyoo kan iddoo buufata Waaqayyoo kan jiru tokko jireenya bara baraatu iddoo Waaqayyoo jiru jira. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Iddoo Yesuus jiru jireenya bara bara ulfina bara bara achi jira iddoo Yesuus jiru. Inni lammaffaan iddoo Waaqayyoo jiru maaltu jira? Eebbatu jira. Eebba akkamii? Sagalee Waaqayyoo keessatti gaafa dhufaa deemu argachaa deemu. Eebbatu jira. Eebba nagaa namaa laata. Eebba jireenya namaa ijaaru. Eebba ulfina namaa kennu. Eebba jireenya namaa eebbisutu iddoo Waaqayyoo jiru jira. Iddoo Waaqayyoo jiru jiraatteenna wanti hundumtuu dachee kanarra kan jiru hundumtuu kan kee ta'a harka kee gala Waaqayyoo dachaasee eebbisa maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Inni sadaffaan iddoo Waaqayyoo jiru maaltu jira? Tokkummaa jira. Iddoo tokkummaa jiru iddoo buufata Waaqayyoo tokkummaatu jira. Maaliif? Jallinni jiru. Hammeenyi jiru, wal jibbuun jiru, warratti ka'uun jiru, wal loluun jiru. Eessa iddoo tokkummaan yookaan buufata Waaqayyoo keessa hin jiru ture kun. Kanaaf Daawit yookaan immoo faarfannaa kana keessatti akkam nama tola jechuun iddoo aara galfiiti. Waaqayyoo ganama kana harka kee qabee iddoo aara galfiiti si hawaasu jechuudha. Iddoo aara galfii, iddoo nagaatti argatan, iddootti lubbuun namaa nagaa argatu, iddootti foon namaa nagaa argatu, iddootti jireenyi namaa inni goge lalisee dagaagee ija gootu waan ta'eef isaaniif gad ganama gaa dubbii kun waaqarraa siif haa galu. Gaafa namaa galeetti mata dureen xiqqoo akkas jedha. Waa'ee isaa siif haa galu malee yaaddaa hiiniidha. Waa'ee eenyu? Waa'ee Yesuusii galeennaan waa'ee biyyaatu hin ta'in. Waa'ee gurguddootaatu hin ta'in, waa'ee qabeenyaatu hin ta'in, waa'een Waaqayyoo ganama kana siif haa galu. Mee walitti ajajata akka waa'een isaa siif haa galu malee hin yaaddahinii waliin jalaamee fakkaa harkee tolqabaati. Waa'een isaa siif haa galu malee yaaddoon qabaati. Waa'een isaa
sitta male raafamtee madaannibati maaliif waaqayyo warri waa'ee isaa galee waaqarraa dubbataa fi waaqarraa geggeessa waaqarraa wajjin ta'a waa'een waaqayyo ganama kana mana keef lubbuu keef haa galu hin galeef maatu galeef jireenya ta'uu isaa galeef iddoon buufata waaqayyo nagaa qabu galeef kanaaf iddoon buufata waaqayyo akkama kana matu hin galeef gaafa iddoon namaa galu immoo yaaddoon tokko namarraan qabu kanaaf maal jedhan iddoon waaqayyo gooftaa machaa iddoo buufata kee maal namatti tolu lubbuun koo odii mana waaqayyoo ni Daawit mootii biyya geggeessu biyya 121 nama geggeessu nama aangoo qabu nama taayitaa qabu nama waan barbaade gochuu danda'u haa ta'u malee utuu aangoo qabu utuu hundaa qabu maaliif balbala waaqayyoo filata inni kun gaaffii hunda keenya balbala waaqayyoo maaliif filata takkaatti yaada mootii biyya bulchuudha mootii biyya geggeessuudha mootii waan barbaade gochuu danda'uudha haa ta'u malee aangoo gadhiise maaliif balbala taa'u filata balbala waaqayyooti du'aa kee ka'ee jiraata abbeesh balbala waaqayyooti maseenaa ka'ee ija godhatan jedhe ganama kana yaa'e balbala waaqayyooti kan hin jirre jiraata maqaansaa kan eebbifameef kan galateeffame haa ta'u yaa'e balbala waaqayyoo filata maaliif filata waan galeef hin jiru innis maaltu galeef taayitaan boolla bakararraa taayitaan waggaa 40 hin darba borganam inni lammaffaan wanti daawitiif gale jireenyi mijataan jireenyi tolaan wanti du'a gochuun borganama lafa kanarraa hin darba har'a kan rakkis isa daawitiif galeetu nuu galuudhiif inni daawitiif gale ganama kan maqaa yesuusiin fiifaa galu yeroo isaa ta'u nama taayitaa qabudha nama aangoo guddaa qabudha nama ajjeesuu danda'udha nama jiraachisuu danda'udha nama ol baasuu danda'udha nama gadi buusuu danda'udha garuu akkas jedhe lakkeen balbala mana kee mesqalee keessa maasaati balbala mana kee dhaame yesuusiyye tilifoon galle balbala mana kee balbala mana waaqayyoo balbala jireenya namaadhaaf balbala hidhaana warraa hiiku balbala wanjoona warraa hiiku balbala mana kee dhaame balballi mana waaqayyo nama kabaja nama eebbisa nama ijaara nama ulfeessa nama guddisa kanaaf daawwitii maaltu gale taayitaasaa yookaan biyya geggeessuunsaa yesuus isa hin caalleef qabeenyi kee beekumsi kee maqaa yesuusiin kana maqan yesuus isa si hin caalu yesuus ittaa mul'atu jedheesh kan ittaa boo jiraate bor waggaa 40 geggeessa wasaa'ilini waggaa 40 booddee lafa gaadhatti namni hin du'e yookaan immoo erga geggeessa dhufee booddee giloo booddee akka du'e beekamaadha qoodesaa isa kan biraa kan immoo beekamaa Solomoon kan immoo haa ta'u malee daawwitii fi kan gale sana kanaaf seera keessa deebii boqonnaa 30 lakkoofsa 27 hanga 8 waaqayyo inni bara baraatu iddoo jireenya kee irree bara baraa isa jala jiraachuuf diinota keenya duraasi isaan balleessan diinota gaafa kam daawwitiin nama taayitaa qabu nama aangoo qabu maal hin jennee waaqa duwwaa amanat waaqayyoo nama yadu waaqayyoo isa jabaana sirraa oofee kaasa'ee hin oofadha dura keenya oofadha nututti ba'ee meeshaa keenya yookaan taankiidhaan yookaan motoreessidhaan meeshaa ammayyaatiin hin oofnatu ta'in waaqayyoo dura keenya jalloota diinota keenya hin oofaa gara maqaa dura kee oofu waaqayyoo mana keerra nagaa keerra lubbuu keerra jireenya keerra isa si nyaachuu barbaade waaqayyoo ganama kana oofee kaasee hin oofadha dubbachuu dandeessu hin oofee ari'a maaliif ari'a isa si nyaachuuf isa si balleessuuf mana keerraa oofa waaqayyo balbala keerraa oofa waaqayyo jireenya keerraa oofa waaqayyo maal ootte gaardii dhugaa yookaan leenjii addaa kan qaban balbala mana kee jiru isaan immoo eenyu ergamoota waaqayyoo jira hin sodaatin waaqa isa jabaa jedha ufume mana keerraa oofee gama gashayeesh kanaaf isaaf gale dubbiin kun hin gale hin oofa waaqayyo diinota keenya dura keenya oofan isaan maaltu faarfachaa taneef waaqayyo duraa oofa isaan maaltu gooftaa isaanii jechaa taneef
hinchoodhaatine waaqayyo nana waaqayyo nana waaqayyo tolne obbaanoti waaqayyo teessoo gubbaa jira. Lubbuun koo warri mana waaqayyoo yaadee eeggate akka kana hin goone aanaa fi gooti isa mana arga. Lubbuun koo yaadee gaggabni yoo iyyoo bakka iyyoo kusagan diddamito babadan bada aanaa fi gooti isa mana arga. Aanaa mootu isa gooti isa arga. Badaa goota isa sinjaa gamaga. Laatee bakkeetti baati. Faarfatee bakkeetti baati. Amantee bakkeetti baati. Tajaajiltee bakkeetti baati. Ija keetti waaqayyoon argina mataa. Ulfina waaqayyoon argina. Baay'ee argina. Yoo garuu akkasii ama huma kooti nama sarbatuu ta'in ija kooti naan arga. Yesuusi warri balbala waaqotaan abbaa isaanii sama qanaanu ija isaanii arguu jirta. Yesuusi nama waaqayyo mana keessa yeroo nama ganta gaafa waaqayyo gara jireenya namaatti yaa waaqayyo gooftaa manyaa waaqayyo ko itti ufes ani mootii isa kan mootii immoo dhiyoon tulluu koo isaa qulqulluu irratti nan teessa faassaa lama jaalata. Ani isa kan mootii sammuu si qabdira. Yaa nama waaqayyo si muudee gammadu. Yaa nama akka waaqayyootiin filamtee gammadu. Yaa nama akka waaqayyootiin dibamtee gammadu. Inni sinina Yesuus simoo isuun teessoo irra waan mutaane gaddeen samiti. Achi mutaane hunduma deebisame. Maaliif irratti waaqayyootiin hojjetu eenyu hiyyuu jedhu akkas ta'e gaaf tokko. Achi macaafa faarfannaa 83 keessatti gaafatan nama tokkotu yaadu heeti wal ijaaranii bitaan dhufanii mirgaan dhufanii duraan doobaa dhufanii irratti ijaaraman waan sitti magana hiini keessa ta'e isaa ta'u malee abbaa moo'ichaa Yesuus dura kee jira yees sodaatee deemtala sodaatee dhahuntala waaqayyo mana keessa waaqayyo mana keessa waaqayyo kana deemu tolaaman gurguutti nama ijaaree yoo dhufeyyuu waaqayyo abbaa moo'ichaa kee jira. Sodaati Yesuus jiraatu. Kana dhawu. Dubbiin kun akkasii. Gaafa dubbatu yaa waaqayyo gaarii jedhin caallumas hin jedhin akkasumas nu ilaan yaa waaqayyo kunoo diinonni keenyaan eegamsaan nu wajaafu eegamsaan ni waju warri isi jibbanis mataa isaanii wal qabatanii isaanis saba kee irratti mana qopheessanii lakkoofsanii baate. Isaanis saba kee irratti mana qopheessanii mana diinagdee waaqayyoo sirraa kaasa. Manni diinni sirratti mana diinni mana kee irratti qopheessu gurri waaqayyo argeera iji waaqayyo argeera miilli waaqayyo balbala keetti dhiisee kaasa jedhee hin qopheessame wal ga'anii walii galanii dubbachaa nama agartan lakkoofsanii gubbaa kee isaan keessaa isaan saba kee irratti mana
isaan wal gahan isaan yaada tokkoon walii galanii isaan irrattis ka'uudhaaf walii kakatan dhagaa walii kakatan warra kamin warra mana waan nama jiraatan irra warra fuula waan dhayyoo jiraatan irra hin mari'atan waan dhayyoo garuu gidduu sii galan jedhe gaafa gidduu namaa jiru Yesuus tokkicha taatu kuma nama dhaalechaasa tokkicha taatu kumaaf kitila dachaase namarra gabbala Yesuus ganama kana waan dhayyoo isa nagaa kennaatu isa biyya dheerachuun fituu waliin biyya kanaa gabbaa gollee Kasih, nak kau sadar. Warga Jerman, warga Amur, warga Amalakatas, biaya penelitian, warga mendarati orang wajib kari, warga Asur, ilmaduati, irati, cima, warga Asur, ilmaduati, cima, kani, amin. Warga Asur ilmaanoti irree cimaataan waan dhagaa kana irree cimaa siif haa ta'u siigalaadhaati ganama kana yaadni rakkaati kutaati harkuma mirgaatti rakkaasaati yaa waaqayyoo dhaanasi irree koo dadhabaa dhaanamee irree kee moojamaa dhaanamee irree cimaadhaa ta'e irree Yesus wajib tenan, ufma walan soti kama, mau ikan mau kita berarti. Nampu aja, mau ikan jodoh yang kaya. Nampu nak kudu saja, anak mau ikan baru, awal awal kayu orang mana itu, orang kaya
lafa bishaan burquu si
ni godhatu. Bokkaanis inni duraa roobee eebba isaa ni diriirsa. Bokkaan hin roobu. Sila waggaan hin jiru. Abdiin hin jiru. Wanti ilaalan hin jiru. Bitaadhaan laawwantu hin jiru. Hunduu gogaan harka Yesuus keessa garuu jireenyatu jira. Dacheen kun har'a gogaan. Achi oduu lolaadha keessa. Asii oduu lolaadha keessa. Gamaa oduu lolaadha keessa. Gamanaa oduu lolaadha keessa. Abdiin tokko hin jiru. Gogaan hundumtu gogaa kee kan lolisiisu Yesuus balbala mana kee dhaabbatee jira. Gogaa kee lolisiise. Hirruu keessii guute. Jireenya kee eebbise. Nagaa kee sii deebise. Mataa diina kee bowwaafachiisa. Ganama kana Waaqayyo diina kee irra sammuu akaasu. Hinkaala. Kanaaf eessa jirta yaadadhu. Iddoo Waaqayyo sii qopheesse yaadadhu. Isaan yeroo dachaa gogaan namni bosona keessa adeemu ittisa. Waan tokko hin jiru gogaan abdiin hin jiru. Wanti qabatan hin jiru. Wanti ilaalan hin jiru. Wanti uffatan hin jiru. Wanti nyaataman hin jiru. Gogaa namni Waaqayyo gogaa keessaa lolisiisee baasa jechuudha. Gogaan Waaqayyoof jiidhaa ta'a. Hirruu Waaqayyoof guutuu ta'a. Abaaramaan ganama keetti Waaqayyoof eebba ta'a. Kanaaf ganama kana eessa akka jirtu yaadadhu. Waaqayyo ganama kana jireenya kee haa ilaalu jechuudha. Nunu barreena rakkina qabu. Gaafa obbaru Daawit inni achi gadhiise balbala mana Waaqayyoo. Dugaardiin meeqa yookaan immoo eegaa jiru. Tu meeshaa barbaadeen of eegaa jiru. Lakki kun hundumtuu darba. Balbala mana Waaqayyoo ooluun naaf ta'a. Har'a hoo dargaggeessi eessa ool? Dargaggeessi eessa ool? Jaarsi jaartiin eessa ool? Atuu waa'ee Yesuusiif gale baddaan gammoojjiroo liigan hin joortu. Abaddu Waaqayyo waa'ee isaasiif haa galu ganama kana yees. Siigallaan rakkina qaba. Siigallaan dubbiin isaa siifnaan dubbiin isaa siigallaan balbala 99 waliin hin geessu. Amma dubbiin isaa siigalatti galu jooruu dandeessu waan biraa gochuu dandeessu. Gaafa dubbiin isaa namaa galu gaafa sagaleen isaa namaa galu wanta baay'ee jira. Yaa bira ko waasnitti dhagaa kan hin dabarre kan hin duune dubbii Waaqayyoo mana kee keessa kaa'i. Waan biraan kaatiin har'a waan baay'ee kaa'adaa jiru. Qorichi soorumaa jira. Qorichi maalii jira? Wanti maalii jira? Kan maalii jira? Mana kee keessee si'ooliif hirbaatan ta'i hiyyoomii Yesuusii wajjin jiraadhu mootummaa Waaqayyoof ta'i ganama kana yees. Yesuus kana jira. Balbala Waaqayyoo ta'a. Yesuus achi wajjin kaasuutti beekee. Maatulee. Miseensa keenya ta'aa kan baay'ee. Beekummaa ofirraa balleessaa. Biyya lafaa keessatti beekamtii argannaa jiraadha. Yaa mootummaa yaa danda'a. Yaa lubaa, yaa amantoota balbala keenyaa Yesuus dhufuuf gaara. Mallattoo malichaa raawwatamaa jira. Milikiin isaa mul'ataa jira. Har'a gadi mana Waaqayyootti hiiki. Waaqayyo si oolchee. Himoo shawaanis. Warra mana Waaqayyoo taa'u shaalee malee warra gammada alaabaa mo'ichaa keenan gaatoo gootee isin oolchuun Samaayyoo eegees. Inni boonjii Yesuus jedhe. Humna Kiristoos Yesuus jedhe. Kanaaf ilaalchi qabee balbala mana kee guyyaa tokko oolmaa wayya godoo ormaa yookaan balbala ormaa guyyaatuma jiraachuudha. Sittanii walitti dhiigan. Amma naa ibsitti qabeenyi lafarraa boolichi deebate. Beekumsi lafarraa hin bade. Dandeettii kee hundumtuu hin hafu. Baradhu maal ta'e baay'ee gaarii. Har'a biyya lafaa kee jirta. Bor garuu itti darbuu dandeessu. Kan ittiin dabarsu tikeetii wajjin tokkummaa qabaachuu, qulqullummaa qabaachuu, nagaa qabaachuu, jireenya qabaachuu guyyaa ni geessatti gara sa'aatii gulukkoosi jirti. Yeroo isheen itti beekamu yaa namoota gara Waaqayyootti deebi'a. Waaqayyoon waa deebisu yees. Faarfataan iddoo aarsaa jira malee iddoo biraa jira. Lallamaan iddoo aarsaa jira malee iddoo biraa jira. Lubbi iddoo wanta aarsaa jira malee iddoo biraa jira. Gaafa keenya doomaa yeesu dubbutee hiikaa jira. Har'a hin bareedna. Gaaf tokko garuu rakkachuu hin dhabu. Bo'oo hin dhabu. Waaqachuu hin dhabu. Gara Waaqayyootti deebi. Waaqayyo guyyaa kana si oolchu yees. Ija dubbii Waaqayyo jira. Barraa jira waan ta'eef kan si hawwatu kunneen jedhu keessa. Warri guyyaa sana Waaqayyo amanatan, Waaqayyo sodaatan, hin jibbamu, hin ari'atamu. Guyyaa sana ooluuf har'a balbala Waaqayyoo taa'i.
gammoojjii bu'in baddaa buutee fayyadamuun gammoojjii torbaatee fayyadamuun achi taa'ii waaqayyoon Yesuus inni maalmi waaqayyoo waaqa jiraataa lafati jirtu lafati kufte kaasee si dhaabee si kabajuutti beeka waaqayyo maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf har'a yeroo qabnu har'a guyyaan jira har'a sa'aatii qabnu gara waaqayyootti deebi wal jibbaa jirra wal ajjeesaa jirra wal dhiiga wal dhangalaasaa jirra wal irratti ka'aa jirra mana waaqayyoo keessa mul'ata. Daawit garuu akkas jedhe nama dibame irratti harka koo waliin kaase yoo namaatu beekas gataa iyyuu yoo naqa waan baay'inaan jiraachuu danda'a. Ejji waaqayyo garuu waaqa taa'e erga yoo namaatu beekas yoo naqeessaa waan biraa kan jiraachuu danda'a. Akkas jedhe garuu Daawit nama waaqayyo dibe irratti harka koo waliin kaasu waaqayyo na arga wal ajjeesaa oolla wal fixaa oolla ana taabeen ajjeesaa oolla ijji waaqayyo argeera jalaa ba'uun hin danda'amu har'a gara waaqayyootti deebii gaaf tokko si ooshaa. Eessa akka jirtu yaadadha maarra akka jirtu yaadadha. Iddoo biraa guyyaa kuma tokko oolurra hoodii mana kee keessa guyyaa tokko ooluun hawayya inni dubbiin galeef inni sagalee waaqayyo galeef inni jireenyi kun galeef har'a buddeen nyaattee bulufattee dosee haara hiyyeessaa buutee gadi gattee kan abbaa barbaadee buutee keessa kaa'oolta. Har'a jiraachuu beektee aangoo keetti fayyadamtee taayitaa keetti fayyadamtee dhala hiyyeessaa moo isaa oolta. Yesuus ilmi waaqayyo gaafsoo kaa'ee calala hin sodaatin Yesuus warra kan isaatiif hin dubbata yeesh. Falli ni beera furmaanni ni beera karaan ni beera dhugaan ni beera miti abbaan dhugaa waaqarraa hin kaayeesh. Eegatti harka kee gara waaqayyootti taa'ii balbala waaqayyootti harka waaqayyoo moo eegatti dhugaan jallate gaaf tokko ija godhatee biqilee ka'uun isaan oolu. Warra aangoo qabdan warra taayitaa qabdan Daawit irraa waa baradhaa. Fira koon jedhin dhimma isaatii boon dhiistee duuta dhiisee du'a. Mucaa obboleessa koon jedhin mucaa obboleettii koon jedhin ilma koon jedhin maaloo koon jedhin Yesuus koon jedhin waaqayyo si kabaja yeesh. Gaafati gaarii gootu gaafati nagaa gootu gaafati jireenya gaarii jira ilmi waaqoo si bukkee dhaabbate hojii kee toora tooraan si malee barcuma kee hojjeta gaafas Yesuus. Gaafati garuu kana hiyyeessaa jalaa buttee gadi gattee dosee ishee fuutee jalaa gad darbattu harki waaqayyoon waaqarraa kan kee gad darbata. Gaafa dhaabattu hin dagatiin gas godhes qiyaastu gaaftuu akkas godhe abbaan isaa Daawit yookaan immoo Hisqiyaa wanta inni godhe hunduma isaa dhiigee gaarummaa waaqa kaleessa hin galatu hundaa balleesse Hisqiyaa Minaasee. Haa ta'u malee guyyaa gaaf tokko garuu waaqayyo ijoollee isaa qale namichi kun hundaa isaa godhe waaqayyootti gaddisiise fuula waaqayyootti ciqaa isaa hojjete waaqayyoon gaddisiise waaqayyoon eekkamsiise Minaasee. Hin eekkamsee waaqayyo macaafa seenaa bara 2:33 hin gaddisiise waaqayyoon gaddisiise. Waaqayyo mana keetti hin gaddin waaqayyo dhala keetti hin gaddin sanyii ati facaastu hin darba mana waaqayyo kee taa'ii nagaa hojjedhu harka waaqayyo taa'ii nagaa hojjedhu gaarii hojjedhu hin darba sanyii ati facaastu waan ta'eef jenna akkas ta'e gaaftoo qabanii dhaqanii fuudhanii wanti hojjetu hundumtuu bakkeetti gaafa ba'u hin qabanii eegasii booddee qalbii isaa jijjiirrate gara waaqayyootti deebi'e hin boo'e waaqayyoon kadhate waggaa 55 qaba qulqulluu keessaa bulche Minaasee. Har'aatoo kootu keessa waaqayyo yakkiteetta balbala waaqayyo sii wayya mana waaqayyo kee sii wayya barruu waaqayyo sii wayya jireenya waaqayyootiin sii wayya kootu yaa obboleessa kootu yaa obboleetti kootu yaa haadha kootu yaa abbaa ko Yesuusii wajjin jiraachuun ulfinadha waa'een isaa sii galeennaa yaaddoon qabaati Yesuus waaqarraa warra kan isaatiif hin dubbataaf waa'een isaa garuu siif haa galu karna waaqayyo qababanne akkas jetteetti nan beeka mee yaada waa'een kee naaf haa galu dhaame waa'een kee naaf haa galu nan beeka lallaba koo gidduutti akkute nan beeka sa'aatii keessa jetan waa'een Yesuusii galee laata mee takkaa gongumaa qalbii keessan gidira dhaame lallabuun dinqii miti faarfachuun dinqii miti raajuun dinqii miti qulqulleessuun hunduu dinqii miti amananii miseensa waldaa taa'uun dinqii miti dinqiin Yesuus mana kee jira dinqiin Yesuus irratti waamamtee jireenya argachuudha dinqiin Yesuusii wajjin walii galtee fuula waaqayyoo dhaabbachuudha. Daawit mootii ta'eetu jiru hundaa dhiistaa dandeesse mana waaqayyoo yetta dargaggeessa irraa yeessoon
ቲክቶክ ይረወለ ፌስቡክ ይረወለ ዩቱብ ይረወለ ኢሴና ወንጌላ ጋኔራ ወንጌላ ጋቴራ ገራን ዋቀዮ አርጌራ ኢንካ ደርጋጌቲ ናናሪስቴቲ ኦቱ ጎቱ መና ዋቀዮ ነጃሪስቴ ጉያ ሰንበታ ኮቱ ከተማ ውዴ ሆኪ ዴኔ ኦኪያና ኮተኒ ገመዳበ ሸናዱ ካፊ ወንዱ ካፊ ጋናናም አሎኒ ዋቀዳ ጋቴራ አሎኒ ዱዋ ሳዲ ሴራ ወልዳዲ ሴራ ፎሳ ጅራ መዳ ያን ሳይጅሩ ቆታ ጎቱ ገና መካን Kootu gana makan ammanatti mul'attee naa itti sittima kootu gana makan tiktookiin bor hin bada feesbuukiin gana bor ganama hin bada yuutuubiin bor ganama hin bada kan hin badne yesuustu sitti hafa yees abbaa tafaa kee yesuus geggeessaa jireenya kee yesuus abdii mana kee yesuus wabii jireenya kee yesuus isa sitti hafa akkoo balbala mana waaqayyoo ta'i kootu harka waaqayyoona jiraadhu harka waaqayyooti maseenatu lubbuu galata harka waaqayyooti du'aatu baay'ee jiraata harka waaqayyooti naafatu dhiirfata harka waaqayyooti laftii bullaa'ee jiraata oota harka waaqayyoo sii bayya oota harka waaqayyoo sii batawee sii bakka kolkaadaa bunnee waaqayyoo waliin gara kottaasi inni mataa nyaatus inni miila nyaatus garaa fudhee maali Kota kota ko, Tuhan mana kota, para mana orang yang orang boleh, kota kota di mana orang yang kita harus siapa, kota ka jadi orang yang kita perlu kira hak yang sudah diurus siapa, kota berasa, kota nanti kita nak pakai mereka, aturu orang jiru, aturu orang jalu, aturu orang jalu, Yesus dari mana kaya, milik ini orang kau mana, tanah Dari mana tu guna? Ani ya kira. Yonan dulu